maddeen alaatiin ammoo karoorri waldaan federeeshinoota kubbaa miilaa addunyaa FIFA qabate mormiin jabaan isa mudateera kaleessegaa waldaaleen ispoortii hedduun dhimma kana mormaa jiru waancaa addunyaa dabalatee dorgommiilee gurguddoo FIFAn qopheessu keessa abbootiin qabeenyaa harka naqachuu qabu waan jedhuudha akka karooraatti kan FIFAn qabatee hojjechuuf hojiirra oolchuuf yaade gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaa akkasuma biyyoonni CONCACAF illee mormaniiru biyyoonni Afrikaa beellama qabu dhimma kanarratti mari'achuu fi jijjiirraa taphattootaatiin wal qabatee kilaboonni London Fulham akkasuma Chelsea cacarraaqaa jiru kaleessa taphattoota tokko mallatteessanii jiru Real Madrid taphataa dargaggeessa tokko mallatteessifateera bal'inni isaanii ceesaan boodatti deebi'a. Haa ta'u ceesaa booda wanjeessin eegaa dhaggeeffata keenya turtiin keessan ammas wabiin faanaa ta'u. Dawa Utesa Dukele Gospasa Goki Baba Muhammad Sporti Kama Kenya Jabane Aegayu Sporti Laki Rajane Hundana Sosolu Sporti Laki Rajane Hundana Sosolu Sporti Okayu Bikayuti Sporti Opadu He takes the double Kennedy Sabakile irra deebiidhaan akkam bultan jecha kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoowwan ispoortii barii kanaaf qopheeffanne isinitti himuuf kan stuudiyoo jiru Amboon Jedagaagati dhaggeeffattoota barii kana yaadannoo biraan geessan muraasa aaneeruti Efreem Faqqadaa Lu'abbaa Boriyaayyurraa Abdullaahi Hijaab Jimma Omoo Naaddarraa Hundumuu Mulaatu akkasuma Yaayyoorraa Khalil Sultan Bunno Bedelle Corarra Iyyasu Tashoma Bunno Bedelle irraa innis nu barreesseera Abdisaa Elimo Arsilixaa Raayi Magarsaa Moosiisaa dhaggeeffataa keenya yeroo hundaa Iluu Abbaaboor Anaa Yaayyoti Tamaam Jootees odeeffannoo Arsenaalii wal qabatu nu gaafate Amir Abdoo Bedelle Booracharraa Ayyaanoo Amaan Saakano barreesse nuuf hin himne hedduun keessan dhimmoota jijjiirraa taphattootaatiin wal qabatuuni kan odeeffannoo nu gaafattanii odeeffannoo maddeen biyya alaatiin kan isin biraan geenyu ta'a. Dhimma FIFA wal qabatu toon darbu biyyoonni Awurooppaa waancaa addunyaa irratti hirmaannu jechuudhaan mormii dhageessaniiru. Waldaan federeeshinoota kubbaa miilaa addunyaa FIFAn waancaa addunyaa dabalatee qooda dorgommiiwwan gurguddoosaa abbootii qabeenyaa dhuunfatti gurguruu fi karoorfachuun isaa biyyoota hedduu dallansiisaa jira. Biyyoonni gamtaa kubbaa miilaa Awurooppaa karoora pirezidaantiin FIFA Gianni Infantinoon dhiyeessan irratti edaa karaa viidiyootiin marii bal'aa gaggeessaniiru. Egaa FIFAn karoora qabatee hojiirra oolchinaan biyyoonni Awurooppaa waancaa dubartoota addunyaa Biraaziil qopheessituu fi waancaa addunyaa marsaa 23ffaa kan bara 2030 Portugaal, Spain fi Morocco waloon qopheessuudhaaf yaadanirraa ni hafnaa qooda irratti hin fudhannu jechuudhaan ejjennoo isaanii beeksisanii jiru. Biyyoonni kunneen egaa FIFAn hanga karoora isaa hin sirreessinetti nutis waancaa addunyaa dabalatee dorgommii FIFAn qopheessu kamirrattuu hin hirmaannu jechuudhaan kaleessa sagalee guutuudhaan kan raggaasisanii FIFAn dhaabbata haaraa FIFA Forward Enterprise jedhamuun hundeessuudhaan hojii qopheessuu dorgommiiwwan gurguddoo akka waancaa addunyaa fi waancaa kilaboota addunyaa akka gaggeessu karoora qabateera. Kanaafis qooda xiqqaa 21 abbootii qabeenyaa dhuunfaaf gurguruudhaan maallaqa paawundii biliyoona 3.2 walitti qabuu fi waldichi kan karoorfate mallaqni FIFAn sassaabuuf yaade kunis boodarra garuu waldaalee miseensota FIFAtiif inni qoodamaa kan jedhame haa ta'uti yaanni kun hojiirra oolu isaatiin dura biyyoonni miseensa FIFA 221 hundumtuu raggaasisuu qabu. Biyyoota miseensa FIFA ta'anii alattis manni maree FIFA ajandaa kana raggaasisutu irraa eegama. FIFAn dursee
biyyoota sossobaa waan jiruudha kan fakkaatu biyyi karoora kana deeggaruuf tole jedhu doolaara miliyoona 40 akka argachuu danda'uudha. Dursee xalayaa biyyoota raabseen kan eere hanga fulbaana 19ttis biyyoota kanneen irraa fiifan deebii eegaa jira. Haa ta'uti garuu biyyoonni hedduun mormaa jiru. Kubbaan miilaa kan gurguramuu miti, kan dhaloonni itti qaroomu, itti taphataan kubbaa miilaa itti argamu, kan deeggaraan itti booharu waan ta'eef daldalaa miti waan jedhuudha kan biyyoonni Awurooppaa hedduun mormanii. Haaluma wal fakkaatuun biyyoonni koonkakaaf kan kaaba Ameerikaa giddugaleessaa fi Kaaribiyaanii miseensonni 41 isaanis eda mari'ataniiru karaa online yookiin viidiyootiin karoora fiifaa mormuudhaan isaanis akkuma biyyoota gamtaa kubbaa miilaa Awurooppaa ejjennoo qaban beeksisanii jiru. Egaa fiifaan akkuma sila kaase kubbaa miilaa gurguruudhaaf karoora qabaa kan jedhame, karoorri isaa kun biyyoonni miseensota waldichaa akkasuma manni maree fiifaa dhumarratti akka raggaasisu haa eegamu malee karoorri isaa kun sirrii miti jechuudhaan kan mormaa jiranii. Amma dabareen kan konfedereeshinoota birooti. Afrikaan hanga ammaatti wanti jedhee hin jiru. Biyyoonni Laatiin Ameerikaa akkasuma Eeshiyaan faantis dhimma kanarratti mormuu fi deeggaruu isaanii hin beeksisne. Haa ta'uti konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa kaaf xalayaan fiifaa akka isa bira gahe beekseera. Dhimma kanarratti mari'achuuf garuu torbee dhufutti beellamateera. Gara dhimma birootoon darbu Neymar Junior arganna. Taphataan buleessi lammii Biraazil kun siidaan dhaabatee fi jira. Neymar Junior kana booda biyya isaaf akka hin taphanne gaddaa beeksisuu isaatiin wal qabatee kilabni isaa yeroo ijoollummaa Santos kana bu'uura godhachuudhaan Neymar fi siidaa kan dhaabe kilaba biyya isaa Santos garee dargaggootaati hanga garee guddichaatti waggaa 10 kan taphate Biraazilii marsaa ammaa kana osoo hin dabalatin Neymar sanaas Barcelona keessatti haalan akka beekame ni yaadanna hundi keenya. Qindoominni keessumaa Lionel Messi fi Luis Suarez waliin sara fuuldura irratti mul'isee adda ture. Sana booda gatii riikardii ta'een euro miliyoona 200 miliyoona 22 PSG'tti kan malee achitti garuu hanga barbaadame socho'uu dadhabuu isaatiin wal qabatee garas kilaba Saudi Arabiyaa Al Hilal fi mallatteesse achi erga tureen booda ammoo gara kilaba yeroo ijoollummaa isaa Santositti deebi'ee amma waliigalteen inni Santos waliin qabu amajjii dhufu kan xumuramu. Taphataan kun amma osoo isaanis taphachaa jiru gahee inni Santos keessatti akkasuma kilaba isaa garee biyyaalessaa Biraazil keessatti baatee fi kan siidaan dhaabateef odeeffannoowwan waliigaltee taphattoota akkasuma jijjiirraa muraasaan kaasuti. Newcastle kaleessa Eddie Howe waliin ergaa gargar baheen booda leenjisaa kilabichaa jechuudha. Leenjisaa lammii Jarman Maatiyaas Jeesel qaxaruuf waliigaltee afaan irra gahanii jiru. Jijjiirraa taphattootaatti on darbammoo John Stones taphataan sarara ittisaa Manchester City Inter Milaanii fi mallatteesseera waggaatti yuuroo miliyoona 4 akka mindaa argatuudha kan himame. Egaa waggoota 10 darbanii fi kilabicha waliin turuun isaa ni beekama. Waggoota lamaan dhufaniif ammoo Inter Milaan ni tajaajila jedhameera. Chelsea taphataa sarara ittisaa Crystal Palace Maxins Lakwa paawundii miliyoona 52 Crystal Palace irraa kan fudhate. Akkasuma Manchester Citynis Ayyub Boadii mallatteessuuf mariisaa Lille waliin qabu cimseera. Kilabicha hanga yuuroo miliyoona 100 kan barbaadu, Cityn garuu yuuroo miliyoona 70 hanga 80tti dhiyeessuuf hojjechaa jira. Real Madrid taphataa sarara fuulduraa Levante Carlos SP yuuroo miliyoona 25 fudhatee jira. Taphataa lakkoofsa 9 tarii iddoo Kylian Mbappe Enric Fante irratti taphataa tumsuu danda'uudha. Gonzalo Garciaan taphataan umrii 22 bu'aa akaadaamii kilabichaa ta'e kaleessa Fulhaamiif gurgurameera jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon ispoortii barii kanaaf isiniif dhiyeessaa turre xumurameera. Tamsaasni raadiyoo OBN itti fufa dhaggeeffadhaa.